أكم جلسنا لمن أنسى أنا من ماتي واتين كم جنتظر وتطر مياه ميديان ترك دود لي هراف كمان ده هن سنتمنا محمد فنتلتهم أنا ليجا موجي قدنا بالي بهاتي بيلمدتين لبونا ما دبراجرات فيها واسن وباتي غرغراب سات لما جرات نممم يرمى أنا ليجا قدنا تشدو كيسة ويرا بيشيفتو سبب مكان عمودتهم لبولا ميليجا أجرات شو كم مركان يسمى دينو دفن أويمن أنا ليس وين على جهد أفي رايتو فاتشم ركون كنا كان هم ماتي جرات شو إبسن قبل ملتا يهون إنجد الرجيم أنا ليجا موجي قدنا بالي بهات بيلمدتين لبونا ما دبراجرات في حواسن وباتي غرغراب سات لما جرات همم yeroo ammaa sababuma kanaan aanaalee godinichaa hedduu keessatti weerarri dhibee shiftoo mudatee lubbuu lammiilee gaagaa jiraachuu kan mirkaneessan maddeen odeeffannoo OMN aanaalee sawweenaa laga hidhaa fi raayituu fa'itti rakkoon kun akkaan hammaatee jiraachuu himu. Bu'uura ragaa godinichaa arganneetiin hanga jimaata darbeetti namoonni 580 caalan weerara dhibee shiftoof saaxilamuun kan mirkanaa'e wayitaa ta'u yoo xiqqaate lubbuun namoota 9 darbuun beekameera. Gabaasni waajjira dhimmoota koominikeeshinii godina Baalee Bahaatiin guyyaa 10 dura ifa ta'e akka mul'isutti ammoo weerarri dhibee kanaa aanaa sawweenaa gandoota 12, aanaa gololchaa ganda 1, aanaa raayituu gandoota 2 akkasumas aanaa laga hidhaa ganda 1 keessatti mul'ateera. Dhibeen kun hanqina nyaataa waliin kan wal qabatuu fi daa'imman hanqina nyaataaf saaxilaman dhibee kanaan salphaatti hubamuuf kan danda'an ta'us eera. Hammam namoota dhibee kanaaf saaxilaman adda baasuun wal'aansa akka argatan gochuuf hojjetamaa jiraachuu waajjirri fayyaa godinichaa ibsus namoota dhibee kanaaf saaxilaman wal'aanuun humnaa ol ta'aa dhufuu himu keessa beektonni gama isaaniin. Buufataaleen fayyaa godinicha keessatti argaman dhukkubsataa simatanii wal'aanuun humnaa olitti taheeraa jedhu. Buufataalee fayyaatti yeroo ammaa dhukkubsataan bakka ciisee wal'aanamu dhabuun dirree irra buufatanii jiraachuu himu. Qorichitti wal'aanan kan hin jirre ta'uun ammoo dhibee salphaatti wal'aanuun danda'amu kanaan lubbuun namaa akka darbu ta'aa jira jedhu. Haalichi humna waajjiraalee fayyaa godinichaan ol ta'aa dhufuus ibsan. Dhaabbileen miti mootummaa duraan deeggarsa garaagaraa hawaasaafis ta'e dhaabbilee fayyaaf taasisan yeroo ammaa xiyyeeffannoon isaanii iddoo waraanaan miidhaman qofa irratti ta'eera. Gargaarsi gama dhaabbilee miti mootummaatiin taasifamu dhaabbachuunis rakkoo kan hammeessaa jira jedhu. Weerara dhibee shiftoon wal qabatee keessumaa aanaa sawweenaatti rakkoon jabaan mudatee jiraachuu ibsuun dhibee kana to'achuuf tumsi jabaan kan barbaachisu ta'uu himaniiru. Aanaalee godina Baalee Bahaa jala jiran hedduutti waqtiiwwan roobaa hedduun rooba malee darbaniiru. Baranas roobni homtuun jiru jedhu jiraattonni horiin hawaasichaa hongee dandamachuu dadhabanii dhumaniiru. Uummanni waan nyaatu dhabeera. Bishaannis hin jiru. Dabalataan ammoo uummanni weerara dhibeef saaxilame wal'aansa fayyaa dhabuun balaarra bu'aa jira. Beelli naannichatti mudate birmannaa dhabeera. Weerarri dhibees humnaa ol ta'aa jira kan jedhan maddeen odeeffannoo OMN uummanni godinichaa xiyyeeffannoo malu argachuudhaa baannaan gaagaama hamaatu mudachuuf malaa jedhu. Haalonni naannichatti mul'atan yeroodhaa gara yerootti hammaachaa jiraachuu ibsuun hawaasa balaa jala jiru kanaaf birmannaan hatattamaa kan barbaachisu ta'uu dhaamaniiru. Salaalee aanaa dagam ganda yaayyaa haroo keessatti waraanni mootummaa dargaggoota lafaa dhufii lama sababa tokko malee yoo ajjeesu sadimmoo madeessuu maatiin dargaggoota himanii jiru. Aanaa dagam ganda yaayyaa harootti waraanni mootummaa gochaa gara jabinaa kan akka lakkoofsa Itoophiyaa hagayya 14 bara 2014 raawwate. Waraanni biltigina dargaggoota ganda kanaa shan isi waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan maatii biraa funaanee deemuudhaan rasaasatti dhukaasee laga Magoriitti naqee jedhu maatiin shanan isaanii keessaan Ijaaraa Mokonanii fi Fiqaadaa Tolosaa ajjeefamuu maatiin himan. Dargaggoonni sadan hafan miidhama hamaaf saaxilamanii amma wal'aansarra jiru. Ijoollee lamaan ajjeefaman keessaa reeffi Fiqaadaa Tolosaa qofti akka argame himu warri isaa. Ijaaraa Mokonnan guyyoota lamaaf reeffa isaa barbaadanii kan jibbaatan ta'uu maatiin himanii jiru. Godina kanatti irra deddeebiin dargaggoonni fi maatiin isaanii hariiroo waraana bilisummaa Oromoo waliin qabdu jedhamuun ajjeefamaa jiru. Sababa tokko malee waraanaan saamamaa qe'een irratti gubachaa jira. Maatiin kumaatamaan manidhaachiin dararamaa jiru. Qonnaan bultoonni fi daldaltoonni Jimaa Bahaa Oromiyaa Shiraan gabaa al-ergii keessaa dhiibamnee jechaa jiru. Kan gabaa keessaan baasaa jiru namoota mootummaan karaa ejensii isaa bakka buufatee fi daldaltoota seeraan alaa mootummaan deeggaramanii ni jedhan. Daldaltoonni seeraan alaa Shiraan gabaa to'atan kunneen gatii Jimaa duraan kiloogiraamiin tokko doolaara 10tti gurguramu doolaara 5tti gadi buusan jedhu. Abrahaam Birruu dabalata qaba.
Daldaltoonni jimaa Addis Standarditti dubbatan kan waldaa daldala jimaa biiftuu bahaa jedhamu jalatti waggaa 2 dura gurmaan akka jedhanitti shiraan gabaa jimaa keessaa dhiibamanii jiru. Warri shiraan nu baasaa jiru kun immoo daldaltoota seeraan alaa fi namoota mootummaan ofiisaa gabaa keessa naqatee jedhu. Maddi eenyummaa isaa himachuu hin feene tokko akka jedhetti qonnaan bultoonni fi daldaltoonni waldaa biiftuu bahaa Oromiyaa gabaa keessaa kabaafamaa jiran daldaltoota seeraan alaa fi dhiibbaa namoota caasaa mootummaa keessa jiraniin deeggaramuudhaani. Jalqabumarraayyuu qonnaan bulaan gabaa jimaa kanarraa fayyadamaa hin turre amma immoo qonnaan bulaan gurmaa'ee gabaa kanatti seenes qormaatatti seenee jira jedhan. Daldaltoonni seeraan alaa gabaa kana dhuunfachuudhaan jimaa kiiloogiraama tokko duraan $10 ture $5tti gad deebisanii jiru. Ofii isaanii immoo ala baasanii $20 fi 30tti gurguratu. Gaafa mootummaaf gabaasan immoo $5tti gurgurree jedhanii gabaafatu. Jidduu kanatti kan kasaaraa jiru qonnaan bulaadha jedhan. Waldaan daldala jimaa biiftuu bahaa Oromiyaa erga hundaa'ee waggoota 2 qonnaan bultoota dabalatee miseensota daldaltoota jimaa 500 fi kaapitaala birrii $200 fi $40 hundaa'e amma garuu gabaa keessaa dhiibamaa jira. Namni kabbadaa jedhamu kan maqaan isaa sodaa nageenyaaf jijjiirame jimaan utubaa jireenyaa qonnaan bultoota miiloonotaa Harargeeti. Garuu qonnaan bulaan gatii dafqasaa takka argatee hin beeku jedha. Asiin duras jeneraalotatu nagadachaa ture jedha. Gaafsanas gaafii wal fakkaataa kaasaa turre. Jijjiiramni dhufunaan mootummaan naannoo Oromiyaa qonnaan bulaan gabaa jimaa kanarraa akka fayyadamu haala mijeessee ture. Waldaan keenyas bu'uura kanaan hundaa'e. Waldaan kun waldaa ulaagaa hunda guutee heeyyama argateedha. Yerootti jimaa gara Somaaliyaa erguuf carraaqaa turretti geejjibnis bakkatti deebi'ee weerarri COVID-19 tasgabbaa'ee ture. Garuu daldaltoonni surraa jedhaman dhiibbaa uumuu eegalan. Gareen kun daldala jimaa Somaaliland waggootaaf warra dhuunfate. Gabaa Somaaliyaa seennee qonnaan bulaa keenyaafis hiree banna abdii jedhu qabna ture. Somaaliyaa deemnee Pireezidaant Abdullaahi Farmaajoo waliinis dubbannee turre. Gara Somaaliyaa jimaa ergachuufis waliigallee turre. Maamilas argannee turre. Maamilli keenya marsaa duraatiin $4,400 akkaawuntii keenyatti erga nu galchee booda bulchiinsa Somaaliyaa ammaarraa heeyyama argachuu hin dandeenye. Daldaltoonni surraa jedhaman dhufanii nu jeeqan. Mootummaan Somaaliyaa ammaa gaafa dubbifnu daldaltoota Somaliland surraa jedhaman qofaaf jimaan heeyyamama nuun jedhanii jedha namni kun. Warri kun jimaa kiiloogiraama tokko tuqaalama $15tti gurguru. Mootummaaf kan gabaasan $5. Kun mootummaas ni miidha. Miseensi biiftuu baha Oromiyaa kun akka jedhetti mootummaan jimaa kiiloogiraama tokko $10tti yeroo ol kaasetti jimaan karaa seeraan alaatiin Jibuutii fi Somaaliyaatti akka daddabarfamu gochaa jiru jarri kun. Deebi'ee immoo $5 akka bitamu godhu. Nu carraa biraa waan hin qabneef warruma surraa kanatti gurgurra. Marsaa lammaffaa gatiin jimaa alatti erginee gaafa nuuf deebi'u kana booda jimaa karaa kaampaanii mootummaa biiftuu addunyaa qofaan yoo ta'e malee isinirraa hin binnu nuun jedhan. Biiftuun addunyaa immoo kaampaanii mootummaati. Waldaa misooma Oromiyaa jala kaampaanii jirudha. Gabaa Puuntlaandis yaallee turre. Battaluma nuyi gabaa Puuntlaand seenne mootummaan naannoo Oromiyaa daldalaa armaan dura gabaa jimaa keessa hin turre heeyyama ekspoortii kennee seensisee gatii jimaa gadi buuse. Jimaan amma gatii oomishaatii gadiin gurgurama. Kanaaf mootummaan harkasaa gabaa jimaa keessaa akka baafatuu fi warra daldala kontiroobaandii jimaa irratti hirmaatu akka seeratti dhiyeessu gaafannaa jedhu qonnaan bultoonni fi daldaltoonni jimaa baha Oromiyaa kunneen. Pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa ji'oota dura gabaa jimaa daldaltoota seeraan alaan dhuunfatame fooyyessuuf akka hojjetan gaazexaa Kaapitaal jedhamutti himanii turan. Daldaltoota kontiroobaandiis ni dhaabne jedhanii turan. Gabaa fi oomisha jimaa ammayyeessuuf illee giddugaloota gabaa jimaa hundeessaa jiraachuu himanii turan. Haa ta'u malee hojiin daldala seeraan alaa jimaa caasaa mootummaa obbo Shimallis Abdiisaa fa'iin hoogganamuun dhuunfatamee jiraachuu qondaaltonni biltsiginnaa Oromiyaa mataan isaanii osoo nafin ragaa bahaa turanii jiru. Kutaalee Oromiyaa garagaraa keessatti lolli waraana bilisummaa Oromoo fi waraana mootummaa gidduutti gaggeeffamaa jiru tibbana jabaateetti fuun himame. Lola bakka garagaraatti gaggeeffamaa jiruun injifannoo jabaa argataa jiraachuu kan ibse waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugala aanaalee godina Shawaa Lixaa salaalee iddoowwan garagaraatti lola gaggeeffamee loltoota mootummaa hedduu dhabamsiisuu fi meeshaalee waraanaa boojii ibseera. Waraana mootummaa aanaa Bargaa kaampii karkarreessaa irraa ka'uun paatroolii lamaan gara Hincinneetti imalaa turetti tarkaanfii fudhachuu kan ibse WBO'n zoonii giddugaleessa loltoota 15 ajjeesuun meeshaalee waraanaa hedduu boojii ibseera. Aanaalee sulultaa Darraa fi Ejersa Lafoottis tarkaanfii wal fakkaatu fudhachuu ibse. Zoonii Lixaatti humni waraana bilisummaa Oromoo Wallagga Bahaa keessa socho'uun gama aanaalee Haroo Limmuu fi Limmuu Galiilaa dabalatee iddoowwan garagaraatti tarkaanfii jabaa waraana mootummaa irratti fudhachuun ibsameera. Aanaalee Hiramanitti mooraa waraana mootummaa haleeluu hidhamtoota siyaasaa hiikuu fi magaalota to'achuu dabalatee injifannoowwan gurguddoo argachuus ibseera. Zoonii Kibbaatti Gujii Bahaa keessa kan socho'u Cibraan Soddon Booroo
Gamesaatiin tibban irra deddeebiin waraana mootummaa irratti tarkaanfii jajjabaa fudhataa jiraachuu konkolaattota waraanaa barbadeessuu fi loltoota sirna aangoo jiru tiksan haleeluu dabalatee kasaaraa waraanaa jabaa humna mootummaa irraan gahaa jiraachuu ibse. Lolaa gayya 26 iddoo garaagaraatti gaggeeffameen konkolaataa 14 dishqaa fi BKM dabalatee meeshaalee waraanaa hedduu boojuu kan ibse Cibraan Soddon Booroo lola kanaan loltoonni mootummaa hedduun dhumuu ibseera. Mootummaan gamesaatiin waraana bilisummaa Oromoo dhabamsiisaa jiraachuu ibsaa turuun ni yaadatama. Torban darbe Yuunivarsiitii Diillaa keessatti tishartii suuraa Hacaaluu Hundeessaa ofirraa qabu barattoota irraa guuruudhaan gubaa turan. Kana hordofee guyyaan dheengaddaa barattoonni yuunivarsiitichaa hiriira nagaa bahuun balaaleffatanii jiru. Hiriirri balaaleffannaa kun mooraa Yuunivarsiitii Diillaa Yaa'oodhaa yookaan Samaaraa jedhamu keessatti godhame. Ergaawwan hiriira kana mootummaan gochaa sabaa fi saba walitti buusu barattoota walitti buusuu nurraa haa dhaabu qaamni tishartii suuraa Hacaaluu maxxanfame barattoota irraa guuruun gube seeratti nuuf haa dhiyaatu dhiibbaan barattoota Oromoo irratti taasifamaa jiru hatattamaan yaa dhaabbatu kanneen jedhan fa'a. Bulchiinsi yuunivarsiitichaa hiriiricha waraanaan bittinsuu kan himan barattoonni deebiin kennames hin jiru jedhan. Qabata garaagaraa uumuun sabaa fi saba walitti buusuuf yuunivarsiitii Diillaa keessatti shirri godhamaa jiru barattoota Oromootiif haala baay'ee adda uumaa jira jedhu barattoonni. Dhiibbaa guddaan barattoota Oromoo irratti taasifamaa jiraachuus eeranii jiru. Uummanni Oromoo xiyyeeffannaa isaa mooraa qabsoo isaa cimsuu fi tokkummaa uummataa itichuu irratti taasisuu akka qabu kutaaleen hawaasa naannoo Oromiyaa garaagaraa himan. Jiraattonni magaalaa Amboo, Shaashamannee, Awwadaay, Bulee Horaa fi Naqamtee OMN fi yaada kennaniin waraanni kaaba Itoophiyaatti adeemsifamaa jiru qaamota lama uummata Oromoo cunqursanii dabranii fi cunqursaa jiran gidduutti adeemsifamaa jira jedhan. Hammeenya TPLF waggoota 27 bara olaantummaa isaanii turetti argine kan jedhan jiraattonni hammeenya OPDO duraanii bilchiginaa har'aa immoo bara olaantummaa TPLF hanga har'aa argaa jirra jedhanii jiru. Uummanni Oromoo qaamolee kanneen lameen bilisummaas ta'ee qananiin argatu kan jirre eeranii uummanni kan hubatee mooraa qabsoo fi akka jabeeffatu hubachiisanii jiru. Waraana bilisummaa Oromoo tumsuurraa jalqabee qabsoowwan Oromoo kallattii garaagaraatiin taasifamaa jiran bakka tokkotti gurmeessuu akka feesisu kutaaleen hawaasaa kunneen ibsanii jiru. Kana gochuuf immoo hayyoonni rogeeyyiin siyaasaa fi paartileen siyaasaa gahee gama isaanii bahuu akka qaban himanii jiru. Waraanni kaaba Itoophiyaa kan torban dabre keessa irra deebiin jalqabame ammas jabaatee itti fufee jira. Waraana kanaan odeeffannoo qulqulluun jiraachuu baatus miidhaan cimaan dhaqqabaa jiraachuu isaatu dubbatama. Mootummaan sanbata magaalaa Qobboo dhumaatii uummataa hambisuuf gadhiiseetiin jira jedhe. Humnoonni Tigraay immoo humnaan qabannee jedhu. Gama biraatiin ministeerri muummee Abiy Ahmad immoo daawwannaadhaaf Aljeeriyaa dhaqanii jiru. Guyyaa waree gabaasa dabalataa akka chaanutti dhiyeesseera. The government and rebels have accused each other of violating a months-long ceasefire. Waraanni karaa kaabar dhalleetti fufee oole. TPLF naannoo Amaara cabsite seenuun magaala Qobboo qabachuusii mootummaan Itoophiyaa ibsanbat galgal baasee mirkaneessuun isa yaadatama. Gareen shororkeessaan TPLF dambalii uummata fayyadamoo weerar cimanarra bantitti fuftee jirti jedhe bulchiinsi Abiy Ahmad. Dhumaatii lammiilee nagaa hambisuuf magaala Qobboo gad lakkisee bajechuun karaa tajaajila koominikeeshinii mootummaatiin uummata dhageessise. TPLF garuu haleella jajjabdu guyyootan sadiif godha jiru loltoota faashisti Abiy Ahmad fixe dhuug boojuun eedota guguddoo Fokis, Zobel, Mandafara, Roobit, Shiyoch Maariyaamiif Tukulooch farka qabjechuusi miidiyaa naannicha Tigraay TV waabeeffane gabaasota halees galgal irra jalqabuun aktiivistoota mootummaatiin miidiyaa hawaasarra maxxanfama jiraniin TPLF magaala Qobboo keessa dhiibamte baafamu faatu odeeffama. Gareen adbilis baasa uummata Tigraay gamisiitiin magaala Waldiyaa qabachuuf kiiloomeetira 7 naafaaf jechuusi Aljaziiraan gabaasa. Haa taatuuti immoo Oromiyaa miidiyaa neetwoork dhuunfaan TPLF dhiibamte Qobboo keessa baafamu yookaan Waldiyaa dhiyaachuusi ilaalchisuun agoduun qindooftu waan qulqulleeffatu tokkollee hin qabu. ገባሪው ህወሓት የትግራይን ወጣት እየማገደ በህዝብ ማዕበል ማጥቃቱ ታቱስ ገባስ ሚዲያ ወር ጀርመን ዶች ቬሌን ከሌስ ቀበቴ ገዲም ባይን በረቶት
University Waldiyaa Moona University gad lakkisuun baqachuu irratti argama. Lola wayyaanee FPP kanirra daa'imman umrii waraanaaf hin dhaqqabin dabalatee ijoolleen didiqqoof jaarroleen faan TPLF irra qawwee hidhatanii duula jiraachuu ragaalee mul'isa. Mootummaan Itoophiyaa TPLF seera waraan idil addunyaa cabsuun daa'imman duulchisuu jirti jechuun addunyaa watwaat. Ameerikaa, gamta Awurooppaa, United Nations fi gamtaan Afrikaa faalleen armirratti haga qardabartu waan tokkollee cuqinjeen. Loltoota Abiy Ahmad tadhuqqees miidiyaatiin dhiibamte waraana seent kumaatama obbaamne jir. Laf jala qabamte deebisuuf yaalii godhuun Abiy laf baay'ee dhaba jiraachuu Tiwiitar gubbaa akka barreesse dubbi himaa wayyaane Tigraay Geetaachoo Raddaa kaasa'e. Jaal sarare isan tima Abiy rakkotan keessa ba'uun danda jechuu waacifu irratti argama. هو مرعى Waraa waggoota lamaaf deema jir kanaan irdedeebi'e wayyaane mo'achuu kadubbat Abiy Ahmad haadha warri isa giifti dure Zinnaash Taayyaachoo qabachuun biikaab Afrikaa Aljeeriyaa daawwachuu jiraa jedhe. Biyyoo fi waraanaan gaagaamuu jirti dhiisanii isaati tana daawwiif bahuun maaliif barbaachifteen gaafi jalqabataa. Xiinxaltooti siyaas gaaf Afrikaa kadhimmi Itoophiyaatti dhiyeennaan hordofan dureen biltsiginnaa kun Abiy Ahmad meesha waraana kadhachuuf Abdulmahajir Teboobee Aljeeritti malee jir. Gareen federaala risa samirra ibiddar caas qabiyyootan arabarra kadhaanguurratti kan loltoota ficuuf caala dhaabbat. TPLF garuu loltoota lafootii waraan Itoophiyaa kan kasaarsu si dubbatama. Viidiyoowwan deeggartootaaf miidiyaaleen TPLF maxxansa jiranii waraanni Itoophiyaa kalaakobsaan dhuugtaan mallee boojamu irratti argama. Risaan Abiy Ahmad Qayyilma Mardaasaa Bobbaas jedhan maqalee darate ibiddu dhuugar caasuun Tigraay keessa namoota raachiisu sagabaasne turre. Biyyatti kaab Afrikaatuun Aljeeriyaan Afrika irra Gibxi taansite meeshaalee waraanaatiin lammeessuu irratti argamte. Ilmi Ali Dheeraa Abiy Ahmad illeen qawwee naaf bita jechuuf achitti malee jedhu. The government of Prime Minister Abiy Ahmed has since declared a unilateral ceasefire. dooniiwwan waraanaa USA lama daangaa bishaan Chaayinaa fi Taayiwaan gidduu darbuu isaanii humni galaanaa US beeksise. Chaayinaan oddola Taayiwaan kana akka qaama isiitti waan ilaaltuuf qoccoollootu irratti raawwatame jechuu irratti argamti. Gabaasa maddeen alaatiif ammas guyyoo waariyoo irra deebin akka itti qindeesseera. Military business in the Strait of Taiwan, which lies between Taiwan and China. Doononni waraa United States lamsarar bilis China tiif Taiwan giddu qaxxaamuran jedhan. Afyaayimma mari United States Nancy Pelosi jalaqab ji'a gayya qaxumuramuu jirkan kee Taiwan daawwachuu si hordofe muddamsi guddayyaan biyyoota kan lamaan jidduu dhalate ture. Waggootan dhiyootas gaman dooniwaa waraa United States tiif biyyoota lixa bira daanga bishaan China fi Taiwan jidduu targam kan ergulufaa turan. Sararri bishaan China tiif Taiwan jidduu targam ka Taiwan Strait jedhamuun beekam kun daanga bishaan bilisa biyyoonni qamuqee qaxxaamuru danda'an jedhame regama. Taatulle daawwanna jaartii afyaayima mari Ameerikaa kan hordofe China waaciftuuf jibbaachuu waraan hedduulle lafsun qubachiif. America's third most powerful politician repeating Washington's commitment to protect democracy. Taiwan duraan kuta bulchiis China keessa tokko taatammaan tawwalabummoo fi goonfachuun akka bilisa tokkotti of ilaal. China immoo kun fudhatamin qabu barbaachisa taanaan loltu bobbaase humnaan Beijing simaq jechuun dhaadhaa. Biyyootan addunyaa kalaakobsaan dhiblam caalan keessa 18 qofa Taiwan biitawamanuun beekamti kenneef jedhu. Waggootan 43 dur Ameerikaa yeroo cufa akka Taiwan waliin ejjitu waada galte turte. Har'i immoo jilli keenka waada Taiwaniif galkan eegasitti argame jira kajete gameettiin siyaasa Ameerikaatuun Pelosi loltooti Taiwan of eeggannoo cimtuun dhaabbatte waraan China qolachuu akka qabde pirezidaantii biyyattii waliin ajaj dabarsuun isiin yaadata. Imala jaartiin bulchiis Biden tun Taiwan goot mormaa ka turte China yoo miilli niitii tana biisuun kee dhaabbat tarkaatti fudhate jechuun sosodaachisaa turte. Taiwan galu siille ordofe saati tokko jidduu Chinaan jalqabumji kana kee waraanni biyyattii leenjii waraan dhukaas kallatti qilleensaatiif galaan naanna'u Taiwan keessatti akka jalqaban beeksisan. Biyyatti Biden the Junior America
Ameerikaan gamisiitiin dooniiwwan waraan isii hameesha waraan akka misaayilii hidhatan SS Antimiif USA Chancellor Sleeve jedhama mirga daangaa bishaan bilisa keessa socho'uu waan qabuuf Taiwan Strait jidduu qaxxaamur jechuun laphee dhiibde dubbaa biyyatti Mao Zedong Chaayinaan gocha akkasii kan akka qoccolaatti ilaalta jedhe gabaasi Rootaars humna Ameerikaa kaseer aldaangasii qaxxaamur kan qolachuuf loltoota dhugaan qophaa dhaabadhaa jettee jedhan. US House Speaker Nancy Pelosi has ended her controversial visit. Egaa daawwattoota OMN oduun idileen har'aaf qabannee dhaanne kana fakkaataa odicha isinitti musu wajjin tura Muhammad Fantaalletii qophiiwwan OMN nafanitti fufu yeroo gaarii qabaadha.